Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Egeree Media biyya alaaf biyya keessa teessanii Egeree Media daawwachaa kan jirtan kuni birmannaa Egereeti. Egaa birmannaa Egeree keenyaanii viidiyoo tokko isin biraan geenyee turre. Viidiyoon kunis maatiin sin nu biratti argaa jirtan kuni jireenya akkamii keessa akka isaan jiraachaa turani, rakkina akkamii keessa akka isaan jirani, akkuma kanallee mucaan kun rakkina akkamii keessa akka ture karaa viidiyoo kanaa isin biraan geenyee turre. Maqaan keenyudha? Nyaata hojjechuu eenyu si barsiise? Kongo yeroo ishee arguu ishee jalaan baradhe yeroo waqaadhani. Egaa namoonni baay'een viidiyoo isa kanaan dura hojjennee daawwattanii jirtu. Manni isaanii maal akka fakkaatu, bakka isaan jiraatan maal akka fakkaatu, iddoon qodaan nyaataa isaaniillee maal akka fakkaatu namoonni baay'een viidiyoo kana irratti daawwattanii jirtu. Egaa namoonni baay'een viidiyoo kana daawwachuudhaan wanta isinitti dhaga'ame nuuf qooddaniiti jirtu. Egaa akkasumallee namoonni tokko namoonni biyya alaa keessattuu harka keessan hidhattanii fi jirtu, maatii kanaaf arjoomtaniiti jirtu. Waaqayyo isin haa eebbisu jechuun barbaada. Namoonni maatii kanaaf karaa akkaawuntiin isaanii boodarradha kan inni beeksifame. Karaa baankii akkaawuntii isaanii namoonni qarshii gargaaranii Saaraa Kanaadaa magaalaa Kaalgaarii irraa, Mangashaa Kumarraa Kanaadaa magaalaa Edmonton irraa Saaraa waliin qarshii 8,800 arjoomanii jiru. Burtukaan Saawud Arabiyaa irraa qarshii 2,000 arjoomtii jirti. Saadaa Hamzaa Dubaay irraa qarshii 4,100 arjoomee jira. Birraatuu Gabbisaa USA Maryland irraa qarshii 2,500 arjoomee jira. Walumaa galatti buukii isaanii irratti birriin walitti qabamee fi amma nun kaleessaatti jechuudha qarshii 20,000 fi birrii 300 walitti qabamee fi jira. Egaa nunis qarshii walitti qabame kanaanii wantoota garaagaraa goonee fi jira. Amma kunoo mana kireessinee fi mana aaraatti galchinee jirra. Qarshii walitti qabame kanaan wantoonni isaaniif godhamanii manni kiraa kan waggaa tokko kaffalamee fi jira. Manni kiraa kan waggaa tokko isaaniif kaffalamee jira. Qodaaleen mana keessaa guutummaatti bitamanii fi jiru. Qodaaleen mana keessaa wantoonni isaan barbaachisanii guutummaatti bitamanii fi jiru. Qodaalee nyaata itti bilcheessan guutummaatti bitamanii fi jiru. Inni gara biraa bakka ciisichaa fi uffata halkanii guutummaatti bitamee fi jira. Harmee keenyaaf uffannaa guutuun isaaniif bitamee jira. Inni gara biraan mucaa asitti argaa jirtan kanaafis uffanni guutuutti bitamee fi jira. Inni gara biraan mucaadhaa fi meeshaalee barumsaa guutuun bitamee fi jira jechuudha. Inni gara biraan karaa isaan nyaata itti argachuu danda'anii buddeen gogaa
ji'a tokkodhaa fi yeroo hundumaa akka fudhatanii fi kontiraataan birriin kaffalamee fi jira. Ittoo hojjechuudhaaf wantoota isaan barbaachisanii guutummaatti ji'a lamaaf isaa ol itti fayyadamu jennee kan yaannu. Ittoo kan itti hojjetatan kanneen akka zayitii, kanneen akka shiroo fi kanneen kana fakkaatan hundumaa qarshii walitti qabame kanaanii goonee fi jira jechuudha. Kabajamoo jaallatamoo obbolota koo egaa akkuma obboleessi koo tashiin dubbate jireenya isaanii kanaan dura akkaataa isaanii keessa turanii mana isaanii keessa turanii haala isaanii keessa turan hunduma isaa viidiyoo isaa kanaan dura isiniin geenye turre. Egaa amma immoo akkamittiin jiru jireenya akkamiirra jiru galii argame kanaan immoo maal gooneef kan jedhu gammachuu akkamii keessa jiru kan jedhu immoo isaaniin nan gaafadha. Mucaarraan jalqaba. Egaan obsii koo kaleessa dheengaddaa mana keessa turtan beektaa sireera rafaa turtan beektaa wanta rataa turtan beektaa amma immoo kun yeroo mana barumsaatii galtuu duraanii waan nyaataa mana keessaan qabdanii waan dhugaatii mana keessaan qabdanii deemtanii bakkeerra bultee garaagaraa kadhattaa ijoollee garaagaraa faalaaltii yeroo isaanii manatti galanii nyaatanii baay'ee natti dhaga'ama jechaa turte. Egaa amma immoo yeroo galtee manatti nyaata argattu galtee yeroo barcuma garaagaraa mana keessan keessa bareedee yeroo keessiin taa'utti gammachuu akkamiitu sitti dhaga'ame yaada kennuuf ibsuu ni dandeessaa? Yeroo mana barumsaa dhaqaa ture waan fudhadhee kun qabu amma garuu ergi mana keenya nu jijjiirtanii waan irra teenyu hin qabnu amma garuu ergi mana keenya nu jijjiirtanii waan irra teenyu qabna waan fudhadhee dhaqu nyaata qabaa yeroo mana kana jijjiirratiin dhaqee bullee namarraa coree akkookoon nyaachisa qaaraa saafaa keessaa funaanee akkookoon nyaachisa. Amma garuu biddeen fayyaa nyaanna dur garuu biddeen fayyaa nyaanneen beeku. Dur wayyaa ciccitaa ture wayyaa namarraa kadhadhee uffachaa ture miila qullaa deemaan ture amma garuu wayyaa bareedaan uffadhee caammaa bareedaan uffadhee waaqayyo sinaa eebbisu. Egaan obbolota koo seenaa mucaa kanaa haala inni keessa ture akka inni itti deemee bakkeerra deemee kadhachaa ture. Mucaan kun isinitti himeera kanaan duras viidiyoo isaa isin bukkee hin geenye turreerra. Egaa mucaan kun baay'ee wallaalaadha. Waggaa 8 kan hin caaledha mucaan kun. Ammaaf kan ittiin jiraatu waan ji'a tokko waan ji'a lamaa qaba. Garuu gara fuulduraatti nama abbaatii fi nama bukkee dhaabbatu mucaan kun baay'ee barbaada. Yoo dubbatachuu dadhabee haala inni keessa jiru nuyi sirriitti ibsaa bibeennuuf. Egaa rakkina isaa kana ilaaltanii namoonni bukkee dhaabbachuu barbaadanii amma manni bareedee keessa jiru kun mana kan isaanii mana kiraayii fuudhanii keessa jiru. Egaan gara fuulduraatti immoo ijoollee kanaa fi armii keenya kanaa fi bukkee nan dhaabbadhaa mana ijaaruu fi nan danda'a kan jettanis bukkee dhaabbachuu hin dandeessu. Amma ammaatti immoo jijjiiramni nuyi goonee deeggarsa karaa isin gootanii fi isaarraa deeggarsa sanarraa fuunee waan kana hundumaa goonii fi jirra. Ammas harmeen keenya nu bukkeetti argamu haala isaanii keessa turanii fi haala isaanii amma keessa jiran immoo waliin haa gaafannu. Amma kana dura ibsaa hin qabu. Shintibeetiin qabu mana rakkinaa fanii keessatti 400 kaffala gaasiin kana biradha kibiratiin kana biradha abbaa tolee na gargaara malee hin danda'een deemu. Mucaan kun ka'ee ganama yoo kadha adeemuu dhaqee inni kaan rukutaa inni na beeku immoo itti kennee gasha manatti ittiin funaanee gala. Amma immoo iddoo ciisaan nan argadhe ibsaan nan argadhe. Ifa keessa isinii ibsu ijoollee koo waaqayyo iddoo ifaa sinaa kaa'u jiruu guddaarra jiraadha. Egaan armii koo duraan mana moofaa keessa turtanii mucaan kadhateefaa isinii nyaata fidaafaa ture. Amma immoo kun deeggarsi namni isinii godheenanii mana akkasii keessa hin gashinii turre. Mee miira maaltu dhaga'amee jira mana kana keessa jiraachuu keessaniif? Duraan mucaanii adeemee kadhatee mana moofaa keessa jirra. Amma immoo na gargaaranii kun iddoo gaarii jirra. Waaqayyo isaan gargaaru warra nu gargaareen jedha ijoollee ko. Egaan armii koo kanaan dura shintibeetii faan qabu bakka ciisichaas hin qabu amma immoo mee argattaniittu mitiire? Argadheera waaqayyo bultii keessa jireenya keessan akkasuma guddisee isinii argachiisu.
Egaan obbolota koo deeggarsa isaaniif godhametti mucaan kunis armeen keenya kunis baay'ee itti gammadanii jiru. Akkasuma nutis mucaan kun wanta inni hojjechuu danda'u wanta humna isaatii akka inni hojjetu bukkee hin dhaabbanna. Akkasumallee dhaabbilee garaagaraa dhaabbata amantii garaagaraas deemnee akka bukkee dhaabbamuu fi hin goonaa fi akkasumas isinis gargaaruu kan barbaadan bukkee dhaabbachuu kan barbaadanii lakkoofsi baankii isaanii banamee fi sababii jiruu fi namoonni kanaan dura akkuma deeggaranii turanii isinis bukkee nan dhaabbadha nan gargaara jechuu kan barbaadanii lakkoofsa bukkee sana akka gargaartanii fi gamanumaan isin gaafanna. Egaan obbolota koo deeggarsa isiniin karaa keessan godhameefini seenaa isaanii keessa turanii fi seenaa isaanii amma keessa jiranii akkuma karaa viidiyoo argaa turtanidha. Egaan deeggarsa isiniin gootanii fi wantoota mana kana keessaa hundumaa ammaaf guunnee fi jirra. Kan nuti dhufne immoo birmannaa egeree yookiin deeggarsa karaa egeree miidiyaa irraa obboleessa koo Tashaalee Taamiruu ani Lalisaa Abirraa editara yookiin kaameraamaanii obboleessa koo Baabbii yookiin Baay'isaa Gammachuutiin guyyaa 14 ol deddeebinee maatii kana akka isaanii gargaaramaniif goonee jirra. Kana boodatti immoo maatii kana bukkee akka dhaabbatanii obboleessa keenya mucaa xiqqaa kana akka bukkee dhaabbatan harmee kanas mana keessa jiraatan waan hin qabnee fi bukkee akka dhaabbatanii gamanumaan isin hin gaafanna. Akkasumallee egeree miidiyaa kallattii hundumaatiin nu faana dhabaa kan ture nu wajjinis kan ture akka subscribe like share akka gootan isin hin gaafanna. Qophii adda biraatiin hanga wal agarruutti immoo nagaan nu tura.